بكم مرتك Eshi gara deebii kan kottan ce'aa jechuudha. Jalqaba irratti tokko Faaximootewos boqonnaa jala lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifa dandeenye keessa in jiraata. Namni takkaa isa hin argine isas arguus hin danda'u jedheera. Nama wajjin jiraachaa jira jechaa jirtanii maaf akkas jetture? Ani kanan amane isa wangeelli naaf hime sanan amane. Tokko lammata irratti dammoo quraanni Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfina teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Gaa guyyaa har'aa kanas deebisuudhaaf dhufeetan jira. Innis kutaa macaafa qulqulluu keessaati gaaffii gaafatamnedha. Akkuma beekamu nuti waa'ee namaa haasa'uudhaaf, amantaa namaa ceepha'uudhaaf, viidiyoo waraabnu yookiin immoo yuutuubii ittiin guddifachuudhaaf waan viidiyoo waraabnu namootatti fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee garuu waa'een mana kiristaanaa keenyaa gaafa ka'u wangeeluma keenyatu gaaffii gaafatamtan hundumaatiif deebisuudhaaf kan qophooftan ta'aa jedha. Isa kanaatiif egaa mucaa kanaatiif deebisuun dirqama ta'a jechaadha. Hunda dursa mee walumaatiin viidiyoo kana waliitiin haa ilaallu, mee wajjumaatiin waliitiin ilaalaa viidiyoo kana. Mee waan isheen jettu erga laalleen booda gara deebisaatti deebina jechaadha. warroota asirraa iyyaa ooltaniif waa takkan isiniif deebisa. Mee dhaggeeffadhaa hundumti Garuu keessa. isiniin arrabsu. Islaamummaan akka amantaa namaan arrabsine naaf himeera amantaa. Jalqaba irratti tokko Faaximootewos boqonnaa jala lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifa hundinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa in jiraata. Namni takkaa isa hin argine isas arguus hin danda'u jedhee dubbata. Isin Waaqayyo dhalateera nama wajjin jiraachaa jira jechaa jirtanii maaf akkas jetture? Ani kanan amane isa wangeelli naaf hime sanan amane. Tokko lammata irratti dammoo quraanni sinatti himeera jechuudha. Bakkoota baay'ee Kana fakkaata. garuu kan baay'ee jaaladhu suuraa Ikilaas boqonnaa takka hanga 4 yoo dubbistan ta'e ni argattanii jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ishis akkana jedha. Tokkoffaa Ximootewoos boqonnaa 16 gubbaa irratti yaada akkana jedhutu barraa'ee jira jechaadha. Jecha afaan Amaariffaa erga dubbiseen booda afaan Oromiffatti munanii kaa tokkoffaa Ximootewoos boqonnaa 16 irratti akkana jedha. እርሱ ብቻ የማይሞት ነው፣ ማንም ሊቀርበው የማይችለው በብርሃን ይኖራል። አንድ ሰው እንኳን አላየውም፣ ሊያየውም አልቻለውም። ለእርሱ ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን ይላል። ኢሰ ቆፋቱ ሂንዱ ኤኙምቱሞ ኢሰት ዲያችሁ ከን እንደንዴኝ ኢፈ ኬስ ni jiraata. Tokko illee namni isa arge arguuf immoo kan danda'es kabaja isaatiif bara baraan humni haa ta'uufii jedha. Egaa yaanni asirraati ka'e kun Waaqayyo hin dhalate, suutanii guddate, ni barsiise, ni cuuphame, ni fannifame, ni du'e, du'a mo'eetu ka'e. Kallattumaan yaanni mucaa kanaa maalidha? Waaqayyoon Waaqa jettaniittu akkamitti du'uu danda'e ree? Waaqayyo Waaqa jettaniittu akkamitti dhalate ree? Isa jedhudha. Egaa hunda dursa viidiyoon kun mucaa kana bira ni qaqqaba jedheetan yaada. Dursinee akkuma dubbanne
amantaa namaa ceepha'uudhaaf, amantaa namaa qeequudhaaf miti. Gaaffii gaafatamne immoo dirqama deebisuu waan qabnuudhaaf. Gaaffii gaafatamtan deebii deebisuudhaaf yeroo hundumaa kan qophooftan ta'aa jedha macaafni qulqulluu waan ta'eedhaaf. Egaa yaada kana irratti erga waaqa ta'ee akkamitti dhalate, akkamitti du'ee, akkamitti du'ee moo'ee ka'ee waaqa erga ta'eeti yaada jedhu of keessaa qaba wanti kun. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo deebii kanatti gaafa deemnu hunda dursa Waaqayyoon waaqummaa isaatiin hin du'u, hin dhalatu, hin fannifamu, baraan hin daanga'u, barri san daangessu. Erga kana ta'ee garuu Waaqayyo akkamitti dhalachuu danda'e, akkamitti du'uu danda'e, akkamitti foon namaa uffachuu danda'e isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Kana dura iccitiin kun iccitii fayyinaa, nagara dinet, dubbii fayyinaa jedhama. Dubbii fayyinaa gaafa ilaallu akkuma waraabessa saree boccoqxuutti otoo hin ta'in iccitiidhaan dubban. Hunda dursa qulqullichi Maatewos maal jedhe? Wangeela Maatewos boqonnaa 22-29 gubbaa irratti kitaabolee fi macaafa qulqulluu waan hin beekneef ni dogongortuu jedhe. Dogongorri obboleettii keenyaa kanaas isa kanadha. Egaa haa ta'u malee hunda dursa Waaqayyo waaqadha. Waaqayyo fayyisaadha. Waaqayyoon uumaa lafaa fi samii kanaati. Waaqadha ootii akkamitti dhalatee, akkamitti du'ee, akkamitti namni Waaqayyoon arguu danda'e isa jedhu yaada bal'aa kaasuu dandeenya. Egaa hunda dursaa Waaqayyoon foon namaa uffatee dhalateera. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 1 gubbaa gaafa ilaallu akkana jedhame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasneeti yoo ilaallu dubbii akkana jedhu of keessaati qaba. Jalqaba jecha ture. Sirriitti caqasa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 1 gubbaa irratti jalqaba jecha ture. Jechis immoo Waaqayyo bira ture. Jechi sun immoo Waaqayyoodha. Jechi sun Waaqayyo bira ta'ee ture. Jechi sun Waaqayyo ture. Jechi sunis immoo Waaqayyoodhuma ture jedha. Erga jedhee booda kunis immoo yeroo jalqabaatiif Waaqayyo bira ture. Hunduu isaatiin ta'e. Kan ta'eetiin alatti immoo Waaqayyootiin alatti wanti ta'e hin jiru jedha. Egaa amma inni waaqadha. Ilma namaa yakki mootummaa Waaqayyoo yookiin immoo jannata keessaa ba'e sana deebisuudhaaf mucaa kee irraa dhaladheetan waggaa 5,500tti dhufee si fayyisaa ittiin jedhe. Innis ilma namaa nyaataan faayidaadhaan akkuma namoota tokko amma namoonni tokko faayidaaf jedhanii amantaa isaanii gananii ija isaanii dunuuqfatanii deebi'anii nutti morman jiru. Sanaan booda mucaa kee irraa dhaladheetan dhufee si fayyisaa jedhee Waaqayyo waadaa galeef. Sanaan booda Waaqayyoon dhufee foon ilma namaa gaafa uffatu, ilma namaa irraa gaafa dhalatu, waaqa ta'uunsaa hafee, waaqummaa isaa irraa hir'atee, yookiin immoo waaqummaa isaa irraa salphifamee otoo hin ta'in dhugaan jechi wal simateet nurra bulee jedhe. Qulqulleettiin dubroo maaraan foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee dhalateera. Kanatti eenyumti keenya illee shakkii hin qabnu. Waaqayyo dhalateera eeyyeen.
shakkiin qabu. Nama ta'eera eeyyeen. Amma amaloonni hojii isaa keessatti agarru kun nu barsiisuudhaaf kan dhufe keessumaa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2:22 kaasnee gaafa ilaallu kan waamamtan isa kanaatiif Kiristoosin immoo hordoffii isaa akka taasistan fakkeenya hedduu isiniitiif dhiisee deeme. Waaqayyo dhalate gaafa jedhamu Waaqa miti kan dhalate namarraati. Amalli dhalachuu amala fooniiti. Waaqayyoon ni du'e gaafa jedhamu Waaqayyoon aangoo isaatiin Waaqa otoo ta'ee jiru amala fooniiti. Fooniin dhalata, hin du'a, hin beela'a, hin qorama, hin jiraata, hin argata, ni dha. Haa ta'u malee garuu amaloonni hojjete hundumtiyyuu foon ilma namaa uffatee wantoota inni hojjete hundumaa amala fooniiti malee amala waaqummaa miti. Waaqayyoon gaa yeroo dhalate jettee manni kiristaanaa keenya barsiisti. Addunyaan dura abbaa irraatii haadha malee, addunyaa booda immoo haadha irraatii abbaa malee, qirmaalee ከአባት ያለ እናት ዲር ዓለም ደግሞ ከእናት ያለ አባት የቴ መን ክርስቲያና በርሲስቲ ኤጋ ኤርገ ከነተኤቲ መጫፈ ከነረት ጋም እኒ ዱበቴ ጅሩ ኩን ማል ጀዳ ጢሞቴዎስ ቦቆና ጃ ኩዳ ጃ ጉባ ይረት ኤኙምትዩ እኒ ቆፋ ኢሳ ካንንዱሬዳ eenyumtummoo isatti dhiyaachuu hin danda'u. Inni immoo ifaan jiraata. Tokkoon illee isa arguu kan danda'u hin jiru. Kabaja isaatiif hanga baraatti amiinii jedha. Waaqadha akkamitti du'eedha amma yaadni guddaan yookiin immoo gaaffiin guddaan. Egaa Waaqni eeyyama isaatiif fedha abbaa isaatiin lubbuu isaa dabarsee nuuf kenneera. Duun isaanuuf gatii waan qabuudhaaf. Egaa amma waaqummaa isaatiin namoonni wanti isaan beekuu qaban dubbii fayyinaa keessatti foon ilma namaa gaafa uffatu kan du'e foon ilma namaati. Foon akkatti ni du'a. Kan dhalate ilma namaa foon ilma namaati. Amala ilma namaa agarsiisuudhaaf. Foon ilma namaa erga waaqummaa foonummaatiin wal simateen booda immoo foon ilma namaa ni du'a. Lubbuun ilma namaa immoo gara Waaqa